Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo irra jirtu nagaa keessanii maashaallah fatni argaa jirtan kun firaashii boondidii 6 tiraasii 18 sufraa qircaatii yaa'u an kan hin hafee jiru lamaa fi firaashii lamaa fi tiraasii 6 kanuma qofa malee tizaaziin firaashii 6 tiraasii 18 takkaayaa 6 beebii 6 sufraa qircaatii minxaafii 3-4 kana dabalatee jechuudha. Karaa beddelleetii kan inni deemu gatiin isaa walumaa galatti kana nama maqaa isinitti dhahe firaashii 6 tiraasii 18 sufraa qircaatii takkaayaa 6 beebii 6 minxaafii 3-4 jechuudha. Guddaa keessaa bahaa minxaafii turkii kan ta'e maachiidhamti maashaallah. እና gatiin isaa walumaa galatti birrii 1,222,900 akkasi 618 afrii 12 immoo namoonni barbaadanii birrii 59 yeroo ammaa kanatti makaddaa beebii malee takkaayaa beebiin qofa itti dachuu barbaadanii tokkoonsaa takkaayaan carqii wajjin birrii 2,000 beebiin 650 bismillah. Kalarii isaa qayyii godhe malee carqiin kun qayyii bunniidha. Kaameeraa koo maalumaan godha qayyii bunnii bareedaadha jechuudha. Kanatti qayyiidhuma fakkaate isaa maaliin godhagaa iskiisa kanarraan hundumayyuu akkas godhee nabaayii tokko bareeda maashaallah. Carqiin qayyii mitilaa qayyii bunniidha keessaan akkasii gatiin isaa kana fakkaata. Egaa namni waa gatii baree kee ajajachuuf itti qophaa'a. Namoonni baay'een suurumarra keessaa ilaaltanii gatii gaafattu. Firaashiin keessa jiru tiraasiin keessa jiru wanti hundi qodummaa kwaalitii murteessaadha jechuudha. Suuraadhuma qofa ilaaltanii gatii gaafachuun carqiin kamuu irra keessaan wal fakkaata. Inni waan naan garuu carqii osoo hin taane isa keessa jiru firaashiif tiraasiidha. Akkasiin isiniin jedha gatii isaa yaa walumaa galatti isinitti miiraa firaashii baay'ee tokko jabaa bareedaa ta'e namoonni ajajachuu barbaadan asumarratti gatii isaa hubattanii keessaan dhuftanii ajajachuu dandeessu inshaallah. Kas kana fakkaata maashaallah. Naa yeroo baay'ee gabaa onlaayinii kanarra nama qaamaan ijaan ilaalee dhufee waa bitatu wayya. Amma abbaan meeshaa kanaa onlaayinii dhumarraa argee kaleessa dhufee bakka haa ta'u jedhee kaffalatee ajajatee hadha bor ganama subiitti fudhachuudhaaf jechuudha. Yeroo isa onlaayinii guyyaa 3-4 torbii tokko waliin haasa'amu jechuudha. Garuu inni qaamaanii bakka hadhuma dhufee ilaalee hadhuma kaffalee ba'a. Akkasii onlaayinii kun wal gargaarsaa ooluu dharra guddaan isaa ta'u ga'a hundaafiyyuu hundinuu ka'eeriidhuma akkasii.